Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu kabajamtoota keessattuu mukaalii ashama harkafuun egaa qabdanii alhamdulillah jirra. Akkana jedhe akkas good jedhe ba namichi sun eenyuun jedhan sun way good jedhe. Sibbuti Oromoo uummata iyyisiifte dachee hojjootte uummanni iyya baase way good hay shoggoxii Oromoo uummata wayyaanee iyyisiisaa turte amma gara uummata Oromootti as garagalte maaltu mala dubbiin fagaatee uummanni iyyee keessattuu warri baadiyyoo iyyee dhugama rabbi iyyisiifte uummata waan jedhan dhageessanii waan isaan jedhanii abbaan ibsishaa akkii haadha manaa lama qabaa jedhaa jiran waan ta'u qophiisaa godhaa jiran akkas jechuuni ibsishaa yoo xiqqo jedhe tabirallee hin fuudhaa baale keessaanii isaan amma inni baale keessaa ba'utu isaan maraa isaan yaaddessisanii galee yaaddawanii way good gurna'u Konetti isaan kee fuudhee isaan yaaddessa shogguxii Oromoo hay shogguxii ummata wayyaanetii fi ummata amaaratirraa taafte ummata Oromoo iyyisiisuu jammarte micoo deemtee guyyama guyyaa haara sheemnau warri jala iyyuun illee na ajaa'ibe wayan hinaaffaa ummataattu na ajaa'ibe way warra miidiyaa kana gubba rabbi rahmata isinii haa godhu dhugaa rabbi rahmata isinii haa godhu inuman isin laalee way joolle way manguddoon takafaa waan isin tiktokii kanarraa haasoftu dhageettani way waan isin haasoftu dhageettani maakii waan jettan dhugaa hinaaffaadha isinii galee hinaaffaa jechuun yoo durallee jetteessa yoo durallee numa toolsi fuudhe kama si jaalatu ol si fuudhe ammallee kama si jaalatu gassi deebise bakka hin jiraa miti a'uuzu billah haga duraa nagaa qabdaa akkuma micoota dabalamte ummata kee tuffatte haadha abbaa kee tuffachiifte maatii kee tuffachiifte amma jechuun maatiin haa ol baatee sirbitu okay isiin kanaa hubeetti ol baatee akkatti sirbitee isaan maraachaa jirti isinii galee hinaaffatu jira isinii gala hinaaffaa waan jedhamu hinaaffaa sababa sanirraa micayyoon lafatti ol kaatee utaaltee sirbaan jirtu luka darbitee akkatti jechuudha ardassi arga soddaatissi arga jedhaanii jiran laa ilaaha illallah muhammad rasulullah wallahi lazim yoo takka miidiyaa kana laalanii homa ajaa'iba argaa deemanii rabbummaan haa laaffisu malee baay'ee ulfaataadha dhugaa baay'ee ulfaataadha maaliifuu namni tokko eega rabbii waliif qoodee hireen isaanii rabbii waliif lallabee innis jaalattee isilleen jaalattee walitti dhufanii khalaas karaa halaalaatii walitti dhufanii rabbi waliin haa bulfatu jechuu ni qaban sila kuni hundi isaatu jechuun warra ibsishaa jaalatee ifishaa dhabe kun lammata immoo warra isii jaalatee isii dhabe warra akka ajandaa godhee qashtii kenna duraan jedhaanii ture miidiyaanarraa akkas natu si fuudha natu akkas ta'e inshaallah bareedduu teenna maalii teenna jedhaa ture hundatu amma isii dhabnaan as garagalee hinaaffa qixxil gara isin immoo warra isa hawwee isa dhabetu hinaaffa qixxil jedhaa jira yaa warra miidiyaa kana gubbaa afaan keessa muka jiidhaa goysa ijoollee irraa maashaallah jedha rabbii waliin haa bulfatu warra waliin arrii diimtu filatu isaan haa taasisu dhiisaame ani bootan itti kulfe abbaan ibsishaa haadha manaa lama qabaatu noonoo inni illee ganaadha mucaan daa'imaa asuma garagalaa baaliyyootii hin dubbatinaa jette biyyoon jalaa hafaa jette inshallah akka deemanii hafu
gara kennallee luma gara galaa hin aarinaa jalaa hafaa jettee akkana jechuun maal jechuudha hinaafadha yaani jechuun akkamitti ijoollee ganda kennaa dhiisee ganda san dhaqee fuudhe eega jaalalte jiraattee ganda kenna fi ganda saniin qabu haara dhiisaa waliin haa jiraatanii riskii jechuun hiree bakka rabbi namaa lallabe malee abadan namuun dhaabatu bakka rabbi namaa lallabe malee abadan namuun qabu garuu namni kenna kanan beeku ajandaa addaa ta'a miidiyaa kanarratti bakka dhiisa akka farda lugaama hin qabne jetteen tunis yaani bakka wal tuttuquun kuni namaa olii tokko jechuun namni tokko waa'ee kee dubbate taanaati nama sanii ol ta'uu kan kee beeke sii galee gubadhaa jettee isiin ol kaatee achi fiidee sirbitee utaaltee baaroo itti barattee taqaaxalu jetteen ganaatti qaaxxalallaachuu edaa isii waa tokkotti jalaa ol utaalchisaa jira miqoo maakii tenna atilleen tasgabbaa'e akka afaan namaa jedhee hin ta'in akka namni harka sitti qabe hin ta'in quba sitti qaban hin ta'in namni tokko yoo quba namatti qabe quba tokko sitti qabaa qubni afur immoo gara isa garagala akkasii waan namaa jiruu namaa keessaa baya maruu jiruu fi haa jiraatu daawitii keessatti uf laala akka ibsa shaanuu daawitii keessatti uf laalaa jedhee mee daawitii dur dhawadha daawitii keessatti uf laala akkam akka jirtan edaa nama cinaa rabbiin fokkatama uume haasa'ee nuti kun edaa nama cinaa rabbiin fokkatama uume yaa ummata dhiisaamee jiruu teessan jiraadha naman tuqina nama ajandaan godhatina jiruu mataa keessanii qofa oofadha mee maal balleessanii ummanni kun wal fuudhe malee maal balleessimese maal balleessan fuudhe jaartii fuudhe heerumte jaarsa argatte shugguxiin oromoo jaarsa argatte kalaas shugguxii warri dura shugguxii jedhanii ture hundi amma gad deebise oromoon tuni silaawoo rabbi harka oromoo naman buuse takkitti harka oromoo buuse taanaan ol si fuudhanii achi gad si deebisan taanaan daarama bubbeen fuute si godhan wanni kadhattan harka isaanii qofa nun buusini harka isaanii qofa nun buusini kadhadha warra ummata muka jiidhaa goysu maali ga'e yoo dhiisan yoo kun dhumate jantaa kan jalaa fidan laa ilaaha illallah amma malaa taphni geemii asii tokko dhufe jara dhiisuun oola nama jarri raftii fudhatuun oola maaliifuu yoo geemii san yookiin asliin mooyate yookiin mooyatame xiqqishu ajandaa hin godhatan sinii galee maakii achuma yantuun dakatan moo ajandaa bira jalaan itti fidani ammas akkasii obboleeyyan tiyya waliin tuttuqinaa laayik sheer